Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo alhamdulillah yani nagahooti nageenyi hiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti waneen isin barsiisu waa sadii waan siitingii bilbila keessan irra galtanii banuu qabdanii yookiin oonni godhuu qabdaniin isin barsiisa. Faayidaa siitingii kana sadeen banuudhaa maali jettanii yoo na gaafattan jechuudha. Siitingii kana sadanuu yoo oonni gootan jechuudha. Faayidaan tokkoffaadhaa jawwaala keessan yoo akka tasaadhaa koodii bilbila keessanii dagattan yookiin ramzii isaa qulfii isaadhaa yoo dagattan jechuudha. Salphumatti bilbila birootiin banuu dandeessanii. Faayidaan lammaffaadhaa ammallee jawwaala keessan yoo akka tasaa isin harkaa kufee isin jalaa badee yookiin ammoo hattuun isin jalaa hatte yookiin ammoo isin jalaa badee salphumatti jawwaala keessan bakka inni jiru san yookiin bakka inni isin jalaa kufe san irra gahuu dandeessan jechuudha. Faayidaa inni sadaffaadhaa ammoo salphumatti jawwaala keessan yoo atta egaa isin jalaa bade jechuudha yoo atta intarneeta qabaachuu dhabeellee jechuudha salphumatti intarneetu malee barbaaddanii argachuu dandeessan jechuudha. Faayidaan isaadhaa kana jechuudha. Faayidaa hedduudha qaba jechuudha. Kanaafuu siitingii kana hundi keessanuu siitingii bilbila keessan irra galtanii yoo cufaa jiraate oonnii gochuu qabdan haala namni isinitti agarsiisu kana. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa siitingii kana sadeenuu oonii gochuudhaaf yookiin banaa gochuudhaaf jechuudha. Siitingii bilbila keessan irra galtanii haala kanaan yeroo siitingii bilbila keessan irra galtan asirratti kunoo akkuma asirratti argaa jirtan bakka awwaalaa kanarratti kilik gootan jechuudha. Kiyyaama banaa waan jiruuf imeelii kiyyaa fi maqaa kiyyaa naaf fide jechuudha. Keessan yoo banaan jiraatin yeroo irratti kilik gootan imeelii isin gaafata imeelii keessan itti guutan jechuudha rakkoon qabu. Yeroo banatan haala kanaan isiniif banama jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif baname yoo banatu wallaaltan yeroo biraatan isin barsiisaalatti baratanii yoo beektan immoo banadhaa jechuudha waan salphaadha jechuudha waan nama dhibu tokko illee as jalatti find my mobile jedhu jira irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan as jalatti siitingii sadan argattu jechuudha. As jalatti kan awwaalaatuun remote unlock jedhu kana irratti kilik gootanii achi booda agrii gootanii eeyyama kennitanii fi achi booda ramzii bilbila keessanitti gootan jechuudha. Achi booda haala kanaan banaa gootan isin galee. Itti aanuudhaan ammallee send last location kan jedhu kanallee oonii gootan haala kana. Ammallee as jalatti kuni inni jalaa kuni yoo akka tasaa shabakaa qabaachuu danda'anillee salphumatti intarneetu malee argachuu dandeessanii kanallee oonii gootan haala kana. Agrii gootan. Inni galee. Haala kanaan hundinuu banamee jechuudha akkuma asirratti argartanii haala kanaan siitingii kana sadeen jawwaala keessan irra galtanii banaa gochuu qabdan jechuudha guyyaa isin fayyadu qaba jechuudha inni galee. Akkuma isin jedhe inni tokkoffaadha yoo akka tasaadhaa koodii bilbila keessanii dagattan banuudhaaf isin gargaara. Inni lammaffaadha immoo jawwaala keessan yoo hattuun isin jalaa hatte yookiin immoo yoo isin harkaa bu'ee bakka itti buuftan dhabdan argachuudhaaf salphumatti argachuu dandeessan jechuudha egaa kana bantanii. Inni lammaffaa kun sadaffaadha kun immoo shabakama malee barbaadanii bilbila keessan argachuu dandeessan jechuudha. Haala immoo qulfii akka tasaadhaa yoo dagattan jechuudha. Egaa wanni kun oonirra jiraate bilbila birootiin salphumatti banuu dandeessan yeroo biraatan viidiyoo birootiin isin barsiisan inshaAllah. Garuu ammaaf seetinguun sadeen hedduu takka isin fayyada yoo banaa ta'e seetingii bilbila keessan irra galaatii haala nama isinitti agarsiisan banadhaa jechuudha. Yoo banaa ta'e silaa gaariidha. Yoo banaa ta'uu dhaballee hubadhaa waan kana banadhaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.